Oromia Media Network Studio بأفريقيا رودو قلقل فلبان قويا لما بركم لما فتقدم لما تيولتد تشانجر أنغفو تزاني خيزا وارا نكاب إثيوبيا لولتوت أولا إيرترا رفق دبلون قويا سغلي صوف جبات جلان ديما جراجو إجي چانغاري شرور كيسيتوت فانو أماراتين خورو قدرو واللقا آنا أمرو غندقم سر راوتمي لاكوب سميد أمتوت دبلو جرات توتي غندخا خمنا بيچو فإتين نانا فنفن جلتك بلوف تركزيفا مجيچو ليت أوروميا خورو قدرو واللقا واجر بوليسي آنا جمرا رخمقال ويو ترقم جدوغل درر سوخانيسة ججيرمو فاقات توتي أورومو بيجسو دمونا مقرقر خيجران هار ركسا خيجرات تزندين شما كم جرتوا دعوة تورميا ميديا نتورك هدو هرأف كم نكون سنتمان يهون قداتي ترتين كيسن أو من ولين هاتو جن سببا هليلا شرور كيستون فانو أقام سترا وطنين نموني كيفي كبين يساني رابقا فمن صورة في والآنسا قهاد أبون راكا جاجراجو همن كنا مبلتون نرمو آنا مرو مقالا أقام سارا هليلا شرور كيستو تفانو في فنتالي ياماراتين بقا فمني مقالا أبور رابو فتني جران يرو أما كان بكا قبنا دبالتي وانياتني في والآنسا قهاد أبودان ميدا ماجراجو أو مني في إبساني جروم أبراهام بروتو دبسي هليلا هجى دقدمي سجل بركول ما في دقدمي لما جرات تطانا مرو مقالا جم سارتي راوتم يوردفون كنا ملتوت يورمو في دلتوتي مقالا جم سافينا نوشة مسين سوتماتي ساني ولين بكافسات لما نجرم هليلا كنا نبوتين ورا كما كنا نتلمامن كيفي كبين ساني رابوكا فموتو بسمه ولما قالت نمون كما تربات متتلمامن جندو تباديا جم سمرسني جراني في مقالا جم سار رابوكون مقالا أبورات بقتني جراتشو رجع نشتي هجتا هواسو ما أنا مرورا أرجعني ملصا ولشينسي أنا مروفي قدنا هرّو قدرو واللقا كسمس موت ما نانو أرميا إمكن أكد أقاموان بربانف بكاتو تاف بكم جتاوسو إنكنين غرق إيساني تاكا ديبيانيف إيباتا إسا جراجرو نموني بكافمتو تقدوتي لبفني بكافمتوني كما تمالكا من منتافي من برمسا كيسا كسمس ماي باسي آنا عمرو كيسا كمتاني جراجو كايما مدين كامولي هواسان علتي دابلين متموت ما في ميديالين كمو أكا سيناني إساني لبسنيف بوليسيتو رمدامي إيغا جراجرو موتمان gama saatiin nyaatas ta'e uffata akkasumas wantoota barbaachisan kamuu buqqaatota kanaaf qaqqabsiisaa akka hin jirre ka ibsan maddeen afooshaalee fi dhaabbileen amantaa adda addaa birmannaa taasisaa akka jiran ibsanii jiru. Egaa haalli amma sana jiru daran baay'ee nama yaaddessaa alakifut akka dhalataa Oromoo baay'ee gaddeera. Baay'ees booya baay'ee nama yaaddessaa daa'imni dhumaa jirti. Hospitaala mana keessatti kun mana yaalaa hojjetamaa jiru. Hospitaala reefuu jalqabamee jiru qorra keessa kan isaan bulanii diida daandii konkolaataa kan isaan bulanii mana amantaa mooraa isaa keessa kan isaan bulanii baay'ee nama yaaddessa baay'ee nama dhibbisa baay'ee nama qaanessa. Haalli jiru baay'ee ulfaataadha. Siyaasa tusiisuu fi baay'ee na gaddisiisa. Haala nama keessa argee guyyaa barreessaa keessa oolee baay'een gaddi garmalee baay'ee nama gaddisiisaa jiru. Madoowwan rasaasaa fi haleellaa finxaaleeyyirraa hafanii buufata fayyaa aanaa Amuruu keessa jiran lakkoofsan nama 46 ta'uu kaa'iman maddeen keenya haga ammaatti sababa wallaansa dhabuutiin madoowwan 3 lubbuun darbuu OMN'tti himanii jiru. Madoon jiran keessa kappuulee sababni namni jedhamu lubbuudhaan akka darbee fi buufanni fayyaallee yaala fayyaa parastamoolii duwwaatu jiraani ammooksaasilee parastamoolii duwwaa jiraani duwwaatu kan magaalaa wanti buufata fayyaa keessatti kan jiru yaala gahaa dhabee lubbuu baay'eetu darbaa jira amma kalee amma har'aatti illee. Namoonni mana yaalaa keessa hojjetan akka jiranitti sodaatanii akka yaalamne waan jedhan fakkaata mana yaalaa hin jiru mana yaalaa keessa hin jiranii. Kaan mana firaa jira inni kaan inni gargaarsa qabu inni karaa firaa akkatti namoonni deemanii nama kadhatanii dhuunfaadhaan baala makkanniisaa iddoo adda addaa jalatti waddi maddee jirutti namni yaalamaatti jira namni gargaarsa kan inni argatu kanaatti malee manni yaalaa homaatu gargaarsa kennaaf hin jiru baqataniiru namoonni jiranii waan doorsifamaniif. Kaleessaa fi har'a madoowwan wal'aansa gahaa dhabanii buufata fayyaa keessatti lubbuun darban jiraachuu kaa'iman maddeen OMN
obbo Kabbuulee Tamasgeen namni jedhaman dabareen wal'aanamuu waan isaan qaqqabuu dadhabeef utuu fayyuuf carraa qabanuu lubbuun darbanii jechuun namni oborraarraa OMN dubbisee jira. Buqqaafamtoonni kunneen bakka buufatanii jiranitti rakkoo caaluuf saaxilamaa jiraachuu isaanii himamee maatiiwwan hedduun bakka qubatanii jiranitti gadda namoota isaan jalaa wareegamee taa'aa jiraachuu ibsuun haa ta'u malee kaabinoonni mootummaa bakkicha dhaquudhaan jechoota qorqalbii isaanii miidhan dubbachaa jiraachuu maddeen OMN garasirraa dubbisee himanii jiru. Oduudhuma walqabatuun humnoonni finxaalayyaa Amaaraa fi gareen shororkeessitoota faannoo magaalaa Oborraa qabachuuf yaalii taasisaa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Adeemsi humnoonni kun magaalaa teessoo bulchiinsa aanaa Amuruu taate Oborraa qabachuuf taasisaa jiran akka isaan yaaddesse kan himan jiraattonni magaalattii. Haleellaa guyyoota 3 dura magaalaa Gamsaa irratti raawwatameen alatti kaleessa galgalas qarqara magaalaa Oborraa bakka addaa Soomman jedhamutti haleellaan raawwatamuu ibsanii jiru. Haleellaa kaleessa raawwatame kanaan maanguddoo obbo Birruu Gobshoo jedhaman dabalatee lubbuun namoota 2 darbuu fi namoonni madaa'an jiraachuus ibsanii jiru. Bakki humnoonni kun haleellaa itti raawwatan magaalaa Oborraarraa fageenya kiiloomeetira 1 hin caalle irratti kan argamtu ta'uu himuun sochiin humnoota finxaalayyaa Amaaraatiin naannichatti taasifamaa jiru yaaddessaadha jedhu. Haalli biyya keenya irra jirtu haala aanaan Amuruu baay'ee keessa jirtu baay'ee nama yaaddessaadha. Guyyaa guyyaadhaan namni dhumaa jira. Amma guyyaa kaleessa magaalaa Oborraarraatti kiiloomeetirii 1 finxaalayyaa Amaaraatiin namni 2 rukkutamee du'eera. Lubbuun isaa darbeera. Kiiloomeetirii 1 bakka hin guunne irratti. Maqaan isaaniis immoo obbo Birruu Gobshoo jedhama inni tokko immoo uummata kanatti beelaan buqqaanii Harargeerraa dhufanii bakka ganda cidhatti jedhamurra buufatanii warra turan achiis immoo finxaalayyaa Amaaraa buqqaanii magaalaa keessa jiran waan ittiin nyaatan waan ittiin bisheeffatan qoraan barbaachaaf kiiloomeetirii 1 bakka hin guunne magaalaa keessaa ba'anii akkanatti lamaan isaanii wareegamanii jiran. Haalli nu bira jiru baay'ee nama yaaddeessaa, baay'ee nama qaanfachiisa, baay'ees nama tulfaata baay'ee. Bakki ta'een kun itti illee bakka addaa Soomman jedhama. Kiiloomeetirii 1 guutu bulchiinsa aanaarraatti kiiloomeetirii 1 naannoo meetira 950 akkana ta'a. Laga bishaan wayii gidduu waa jira, bishaan itti ceelaan kanuma. Bakka kana Soomman sanatti ba'ama. Haleellaa guyyoota 3 dura Gamsatti raawwatameen yoo xiqqaate lubbuun namoota 60 olii darbuun beekamee jira. Oduudhuma walqabatuun ajjeechaa gareen shororkeessitoota faannootiin Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu ganda Gamsaa irratti raawwatameen lakkoofsi miidhamtootaa dabalaa jiraachuutu dubbatama. Ajjeechaa namoota nagaa irratti raawwatame ilaalchisuun qaamolee mootummaa sadarkaan jiranii fi miidiyaaleen sirnichaa hanga yoonaatti wanti jedhan tokkollee hin jiru. Uummati naannoo kana ajjeefamaa fi buqqaa jiran gama isaaniitiin birmannaa dhabne jechuun komii himachuu irratti argamu. Oduu gama biraatiin abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa miidiyaalee Oromoo kanneen dhimmicha gabaasan sossodaachisuun ukkaamsaa jiraachuun komii cimaa uumeetu jira. Xalaana akeekkachiisa abbaan taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa odeeffannoo sobaa uummata walitti buusu tamsaastee jechuun miidiyaa F5 barreessee jiru miidiyaalee hawaasaa ta'ee jira. Yaadota gamaa gamanaa guyyoo waariyoo akka ta'antu qindeesseera. Lakkoofsi namoota Oromiyaa lixa biiftuu aanaa Amuruu dheeda Gamsaa shororkeessitoota garee faannoo Amaaraatiin ajjeefamanii dabalaa jiraachuu isaa dubbatama. Gabaasota naannichirra ba'aa jiranii lakkoofsi warraate kun ammaan tan 100 lakkaa'amuu jiru. Isaan keessa maqaan namoota 60 olii kan fakkaata. Mootummaan naannoo Oromiyaa yookaan sirni biyya harka qabarmirra waan dubbatu tokkollee hin qabu. Reeffi namoota du'anii gammaallee xuur keessa jimlaan guurama jiraachuu isaanii odeeffama. Madooleen hedduullee yaala argachuu dhabuun dhumuu jiran ka jedhu uummati BBC'n dubbis birmanna dhabnoo ba'uu jiru jechuun waggoottan 4 oliif dacha dhiiga hataat Itoophiyaa dooti nama oduu ta'uu dhiisur dabarte ammaan tan dunama gabaasuu yakka taate jirti. Haleella lixa Oromiyaa Horoo Guduruu Wallaggaa godhamte kan miidiyaaleen akka BBC, VOA, Deutsche Welle fi OMN faan gabaasaa turan. Sirni dhufe darba cufaaf harka dhaanu qofa don taane biybeelaaf waraana keessa badhaadhin gabaasuun badhaafamaa ka turan miidiyaalee murna mootummaa biltsiginnaa cuftinu ijjeefamu lamiilee 100 lakkaa'amanii kan hin dhageewwan jedhan fakkaata. Miidiyaalee dhuga dubbatan ukkaamsuun sadarkaa qararrakka argam abbaan taayita biroodkaastii miidiyaalee Itoophiyaa gochi fokkisa waggootaaf dalagaa turjabeessuun jilaan deemuun isa hoomii uumte jirti. Waajirri kun ibsa kalees baaseen arcummisa OMN biyya baasu
jechuun itti keeyyat miidiyaalee Oromoo kanneen hafanis karaa gaddisiisaaf saalfachiisa ta'een haleelu itti fufuun isa ajaa'ibaa jee odeeffannoo sobata mirkanoom tamsaaftan jechuun xalayaa akeekachiisa FIB kabarrees dhaabbate abba taayita miidiyaalee Itoophiyaa kun odeeffannoon jedhantu sobtaachuu si raga tokkollee dhiyeessuu hin dandeenye odeeffannoon isaan sob jedhaniin kun dhumaati uummata qulqulluu ka dhibbaatamaa lakkaam ta'uun isii Oromoota hedduu bira falmii uumte jirti. Aleellaa fiinxaaleeyyiin Amaaraa banan kanaan namootni baay'een ajjeefamuu fi qabeenyi manca'e. Ijjeecha uummata nagaa kanarra gabaasota miidiyaaleen bira dursanii maxxansan kaa'uun xalayaa kan fuul Facebook ofirra ka maxxansa pirezidaantii yuunivarsiitii Amboo duraanii Dr. Taaddasee Qannaa amantee yaa waaqayyotin argiti jechuun gadditti dhagaa miiraan guutame ibsate jira. Ijjeechaan uummata qulqulluu kun dhuga ta'uu miidiyaalee ala dabalatee baay'een gabaasaa turan warri Habashaa jibbiins Oromootiin guutame hawaajiraalee mootummaa kanneen akka bataayita Itoophiyaa dhuunfatanii jiran sababa maaliif dhuga dubbattan jedhu qofaaf miidiyaalee Oromoo adamsuu jiruun immoo yaad Daayirektar Oromiyaa Miidiyaa Neetwork duraanii Girma Guutamaa ture. Kan maleellee fayyadamtooti miidiyaalee hawaasa hedduun bifa wal fakkaata ta'een ijjeecha jimlaa Oromoota irra godham kan balaaleffachuun barreessu irratti argamu. Xalayaa barreessa kan hordofee karaa sanduuq yaadaatiin koomii hedduu keessummees abbaan taayita miidiyaalee Itoophiyaa kun sanduuq yaada yookaan kooment boksii ofii cufachuu yaadota kennaman uggura jiraachuun isa ceera fokkoo jedhu. Gara oduuwwan birootti wayitaa ceenu ammoo murtoo daangaa bulchiinsaa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee sararuu maqaa jedhuun darbe hordofee jiraattonni gandaa kaakoo mana bichuu fedhii isaaniin ala Finfinnee jalatti akka bulaniif dirqisiifamaa jiraachuun yaaddoo nutti tahee jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa murtoo daangaa sararuuf darbeen ganda kaakoo mana bichuu dabalatee iddoowwan magaalaa Finfinnee humnaan qabatee ture hedduu gara Oromiyaatti deebifneerra jechuun ibsus haalli qabatamaan lafarraa mul'atu garuu lafa Oromiyaa jalatti bulaa ture gara Finfinneetti kutuudha jedhu jiraattonni guutuun oduu kana itti aanee dhiyaata. Murtoo daangaa bulchiinsaa sararuu qondaalonni biltsiginnaa dhiheenya dabarsan hordofuun jiraattonni aanaa sulultaa ganda kaakoo mana bichuu Finfinnee jalatti deebitu jedhamuun yaaddoo jabaa isaanitti ta'ee jiraachuu himan. Jiraattonni ganda kaakoo mana bichuu kanaan dura seeraan ala bulchiinsa magaalaa Finfinnee jalatti ukkaanfamanii erga bulaa turaniin booda waggaa muraasaas qabsoo hawaasaatiin godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee aanaa sulultaa jalatti akka bulan taasifamee ture. Aanaa sulultaa jalatti akka bulluuf murtaa'uu hordofee rakkoolee duraan addatti nu mudataa turan irraa hanga tokko furmaata argachuuf dandeenye turre kan jedhan jiraattonni gandichaa torban muraasaa adeemsi mul'atu ammoo deebisee yaaddoo jabaa keessa nu buuseeraa jedhu. Murtoo dabaa daangaa bulchiinsaa Finfinnee fi magaalota godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee sararuu qondaalonni biltsiginnaa dhiheenya murteessan hordofee isin Finfinnee jalatti deebituu jedhamuun qaama mootummaatiin itti himamaa jiraachuu himu jiraattonni. Finfinneetti gadi deebitu nuun jechaa jiru nuti gama keenyaan kottaa dura nu fixaa malee lammataa Finfinnee jalatti deebi'uun hin yaadamu jechaani jirra kan jedhan jiraattonni gandichaa OMN quunnaman kunniin haalli nutti deemaa jiru gabrummaa baroota dheeraaf nurratti fe'amee turetti kan nu deebisudha jechuun yaaddoo qaban ibsataniiru. Yeroo bulchiinsa Finfinnee jalatti humnaan akka bulan taasifamaa turetti afaan ofiin tajaajila argachuu fi ilmaan ofii barsiifachuun rakkoo guddaa ture. Qabiyyee isaanii ganamaatti ragaa abbummaa dhorkatamuun saamichaaf saaxilamaa turan. Uummanni gandichaa sababa eenyummaa isaaniitiin addatti cunqurfamuun misoomawwan bu'uuraa magaalattii irraallee akka hin fayyadamne taasifamuun moggaatti dhiibamaa turuu dubbatu. Saamichaa fi weerara lafaa maqaa daangaa magariisaa keessa jirtu qabiyyee kanarratti beekamtii hin qabdan lafti kun ijaarsa masaraa mootummaatiif barbaadamaa jedhuu fi sababoota biroon raawwatamuun qe'ee isaanii ganamaarraa dhiibamuun hanga ammaattuu gocharraan dhaabbanne ta'uu himu. Haala bulchiinsa Finfinnee jalatti nu mudataa ture kana gaafa ilaallu ammas gara Finfinneetti deebitu jedhamuun nuuf du'a lammataa ta'e kan jedhan jiraattonni ganda kaakoo mana bichuu murtoon maqaa daangaa sararuutiin darbe fedhii hawaasa keenyaa giddugala kan hin godhannedha jechuun balaaleffataniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa dookumentii gabaasa raawwii hojii dhimma daangaa bulchiinsaa kan magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee jechuun torban muraasaan dura ifa taasise irratti hojiin
Waldhabdeen daangaa sararuu kun erga eegalamee iddoowwan magaalaa Finfinneetiin humnaan qabamanii turan hedduu gara Oromiyaatti deebifneerra jechuun iddoowwan gara Oromiyaatti deebi'an jedhe keessatti ganda Kaakoo Manabbichuu, Eekkaa Siree, Heechuu fi Indoodee jedhaman eeree ture. Ganda gara bulchiinsa Oromiyaatti akka deebi'u taasifne jechuun ragaan biltsiginnaa Oromiyaatiin ifa ta'e jalqaba irratti eeru ganda Kaakoo Manabbichuutti haalli qabatamaan mul'atu garuu faallaa dubbii kanaa ta'eera. Bu'uura odeeffannoo hawaasarraa arganneetiin wanti qabatamaan achitti ta'aa jiru ganda Kaakoo Manabbichuu gara bulchiinsa Oromiyaatti deebisuu osoo hin taane ganda qabsoo hawaasaatiin godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee jalatti akka bulu ta'ee ture kana Oromiyaa jalaa baasanii Finfinnee jala galchuutu raawwatamaa jira jedhu jiraattonni. Adeemsi shiraa maqaa daangaa bulchiinsaa sararuutiin uummaticha irratti tufiinsaan raawwatamaa jiruu fi murtoon fedhii hawaasichaa giddu gala hin godhanne kun hatattamaan akka dhaabbatuuf gaafataniiru. Oduu keenyatti aanuun beela aanaalee gammoojjii godina Baalee Bahaatti mudateen walqabatee weerarri dhibee shiftoo babal'ataa jiraachuun himame. Ragaan maddeen odeeffannoo keenya godinicharraa arganne akka mul'isutti weerarri dhibee shiftoo yeroo ammaa aanaalee Sawweenaa, Raayituu, Laga Hidhaa, Gololcha, Daawwee Sararii fi Gindhiiritti babal'atee jiraachuun kan mirkanaa'e wayitaa ta'u aanaa Sawweenaatti akkaan hammaateera. Hanga hagayya 26 bara 2022tti namoota 618 weerara kanaaf saaxilamuun mirkanaa'e keessaa namoonni 11 lubbuun darbuu isaanii ragaan godinichaa arganne ni mirkaneessa. Aanaalee godinichaatti beelli hawaasa mudatee jiruun keessumaa daa'imman hanqina nyaataaf saaxilamanii jiru. Daa'imman hanqina nyaataaf saaxilaman kunniin dhibee dandamachuu dadhabuun weerara dhibee shiftootiin haala salphaan lubbuun isaanii darbaa jirti kan jedhan maddeen odeeffannoo OMN rakkoon kun itti hammaataa jiraachuun nu yaaddesseera jedhu. Baay'inni dhibamtootaa humna dhaabbilee fayyaa godinichaatiin ol taheera. Gama biroon dhaabbileen fayyaa godinichatti argaman qoricha ittiin dhibamaa wal'aanan hin qaban. Gargaarsi dhaabbilee miti mootummaa duraan hawaasaafis ta'e dhaabbilee fayyaaf bifa garaagaraan taasifamu ammoo guutummaatti jechuun bifa danda'amuun dhaabbateera jedhu maddeen odeeffannoo OMN. Rakkooleen kunniin beela hawaasicha harkaa qabuun walitti dabalamanii hawaasa gaaga'ama hammaataaf saaxilaa jiraachuus ibsan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti waajjirri poolisii aanaa Jimmaa Araaree kan magaalaa Waayyuutti argamu giddugala dararaa kanneessaa ta'ee tajaajilaa akka jiru himame. Namni giddugala dararaa kana keessaa bahe tokko akka OMN itti himetti namoonni 240 caalan bakka dararaa kanatti yakkoonni ajjeechaa, reebicha, qaama hir'isuu irratti raawwatamaa jira. Ijoollee lafaa dhufaa waggaa 16 hanga maanguddoo waggaa 94 akkanumas hawwan ulfaa fi daa'imman waliin hidhamantu giddugala dararaa kanatti makaraa argaa jira jedhu maddeen odeeffannoo OMN. Warra kana keessaa harki 99 waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhamuudhaan akka dararaa kanaaf saaxilamaa jiran himamee jira. Abrahaam Birruu guutuu oduu kana qopheesseera. Obbo Abdataa Jigsaa ka yaaddoo nageenya isaatiif jecha maqaasaa gabaasa kana keessatti jijjiirree hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabde jechuun hidhattoonni gandaa guyyaa tokko subii dhufanii maatii biraan fuudhanii deemanii jedha. Akka namni kun jedhutti hidhattoonni gandaa kunneen yeroo na butanii deeman faaya mormaa fi harkaa, sa'aatii harkaa, qabattoo fi uffata koo irratti wal lolaa turan jechuun taajjabbiin dubbata. Badii tokko malee mana hidhaa waajjira poolisii aanaa Jimmaa Araaree magaalaa Waayyuutti kan geeffame Abdataa Jigsaa mana hidhaa san keessaa wal ulfaa hawwan ijoollee waliin hidhaman ijoollee lafaa dhufa akka umuriin 16 maanguddoota umuriin 94 faatu hidhamee jira jedha. Mucaan maqaan umtisaallee ni beeku. Kaabiraadhaan harki kaabiraadhaan hidhamee ji'a 4 kan ture jira. Ji'a 4 kaabiraan sibiila baatee harka irratti jecha. Dubartiin ji'a 9 fi torbee tokko achi keessa jirti. Waanuma haqaate egaa kun akka isaatti dubartiin ji'a 9 torbee tokko achi keessa kan hidhamtee jirti. Dubartiin daa'imman ji'a 3 baatee jirtu jirti. Kana jechuun jaarsi umuriin isaa 94 jira. Maqaasaa daddagatee ajjeechaan dhibbatti jira. Guyyuma guyyaan jira. Namoonni kunneen hundi isaanii galmee akka hin qabne mana murtiittis akka hin dhiyaanne hima Abdataan. Bakka dararaa kanatti seera waan jedhamu hin jiru. Qoratamuunis hin jiru. Kutaa hidhamtootaa tokko kaballinni isaa meetira 3 ta'e keessa namoonni 30 hidhamanii jiru. Warri kun lafti hanqatee ciisuu hin danda'an. Nyaata hin argatan, mana fincaanii deemuu hin eeyyamamuuf. Halkanii guyyaa reebichi irratti raawwatama. Gaaffii mirgaa yoo gaafatan ni reebamuu, ni waraanamuu jedha. Yeroo hundaa sitti cufamee oolta. Firri dhufee si dubbisuu hin danda'u. Yoo firri kee si dubbise
isas mana hidhaatti hambisanii hidhu jechuun dararaa mana hidhaa san keessaa tokko tokkoon ibsee jira. Giddugala dararaa waayyuu kanatti ajjechaan guyyaa guyyaan akka raawwatamu, ilmi namaa kaateenaan ji'oota 3 haga 4 akka turu, qaamni isaa laamsha'uun yookiin paralaayis ta'uun kan qaama hir'atee fi qalbii dhabe hedduu akka ta'ellee abdataan eeree jira. Giddugala dararaa aanaa Jimmaa Raaree magaalaa waayyuu kana keessa yoo xinnaate namoonni 240 caalan hidhamanii akka jiran kaimu namni hidhamee dararaa irraa ba'e kun irra caalan isaanii dargaggoota biyya kana jijjiiruu danda'anii jedha. Warra kana keessa ammoo 237 kan ta'an hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jedhamuudhaan warra hidhamanii jedha. Dargaggeessi biyya kana jijjiiruu danda'u walitti qabamee harki hidhamee miilli hidhamee akkanatti arguun qoor qalbii nama cabsa, seeraa fi seenaadhaan kan nama gaafachiisullee jedha. Namoota baramaa baafutamaa ta'antu jira. Kulega mana sirreessa sotaani mana adabaa yookaan boorisaa baay'ee jenna afaan Amaariffaatiin aadaa keessatti argamudha. Sana keessa namoonni 237 ta'an namoota maqaa isaanii qofaan kabajamanii dhufanidha. Dhiiraa kan qabaatan wal lolanii yookaan daangaarratti wal lolanii yookaan walimatanii kan dhufan osoo hin taane maqaa isaanii qofaan kabajamanii kan dhufanidha. Mirgi namummaa isaanii irraa bulqamee dubbachuu kan hin dandeenye, maalummaa isaanii ibsachuu kan hin dandeenye, qaamni dheeraa fi abbalangaa aadichaa yoo ta'e, abbalangaa magaalichaa yoo ta'e, qorataan yakkaa yoo ta'e namni akka bulleetti dhiyaate kan qorate hin beeknedha. Rabbichi yeroo raawwata yoo namni ati goleetti kee yookaan abbaan kee jalaa qabamee yoo ati gaafachuu qabde asitti darbattee yoo fayyadamtaa fakkeenya kanarratti kan kareetii kaasuu barbaadu kan hin baay'ee taajjabe nama abbaa tokkoo haadha tokkoo waa nama abbaa ajjeeessa jiraachuu isaanii ragaa cimaadha. Jalqabarra nama tokkotti badii inni hojjete yookaan immoo maqaadhuma keessa kana shakkamee qabamee sanii booda maatiin hafan lama isaanii isa gaafachuu deemanii kan keessa be tokkodha amma gaafachuu yoo cina akka deeman walii ta'uu inni tokkosunis yeroo deemu midhachuu waan achate. Hawaasi aanichaa manneen murtii irraa amantaa dhabee walimachuu dhiisuudhaan rakkoo isaa jaarsolii biyyaa biratti fixachaa jiraachuu kaimu abdataan warri hidhaman kunneen tokkollee mana murtiitiin itti murtaa'ee akka hin hidhamne himee jira. Abdataan ofiisaa sababa addaatiin bakka dararaa kana keessa ba'ee jira. Dhibbaan kan lakkaa'aman garuu ammallee bakka halkanii fi guyyaa adda hin baafamne sanatti kuun ajjeefamanii kuun du'aa fi jireenya gidduu jiru. Oromiyaa kutaa baay'eetti giddugaloonni dararaa mootummaan dhimma itti ba'u jiraachuu eeruun hawaasarraa yeroo yeroon nu qaqqabaa jiru ni mirkaneessa. Baqattoonni Oromoo Sudaan mooraa Ngurgur keessa jiran haala rakkisaa keessa jiraachuu OMN itti himan. Mooraa UNHCR kana keessa baqattoota Oromoo 60 oltu jira kan jedhan baqattoonni kunniin da'oon isaan keessa jiran balaawwan lolaa fi rooba hamaan kan diigamuuf danda'anidha jedhu. Yeroo garaagaraattis balaa lolaaf akka saaxilaman ibsanii jiru. Bakka wal'aansa fayyaa, nyaataa fi bishaan gahaa hin qabne jiraachuu himatu. Waggoota dheeraatiifis biyya sadaffaa dhorkamne jedhu. Dhalattoonni Oromoo hanga waggoota 13 mooraa UN kana keessa jiraachuus eeran. Baqattoonni kunniin gaaffilee kanneen yoo gaafanne ni doorsifamnaa jedhu. Bulchiinsi mooraas ta'e warri UNHCR rakkoo keenya dhagahuuf hin jiru jedhan. Addatti dhiibbaan nurratti godhamaa jira jechuun himatu. Sochii tokkollee goonee maatii keenya jiraachisuuf haala hin dandeenye keessa jirraa kan jedhan baqattoonni mooraa Ngurgur kunniin hawaasni keenya kutaalee garaagaraa keessa jiru sagalee akka nuuf ta'u barbaannaa jedhu. Gama birootiin baqattoonni Oromoo achuma Sudaan magaalaa Kaartuumii fi bakka garaagaraatti argaman waraqaa hayyama jireenyaa dhorkatamuun hidhaatti guuramaa jiraachuu fi rakkoolee garaagaraa keessummeessaa jiraachuu OMN'if ibsaniiru. Oduu keenya xumuraatiin waraanni kaaba Itoophiyaa loltoota Eertiraaf itti dabaluun jabaatee itti fufee jira. Waraana kanaan uummata nagaa dabalatee lubbuun hedduun harca'aa akka jiru ragaaleen ni mul'isu. Mootummaan Eertiraa humnoota biyyoota lamaanii kan karaa kaaba Tigraay hoogganuun kallattii afuriin na lolaa jira kan jedhe gareen Tigraay waraana kallattii naannoo Amaaraatiin ajajoota waraanaa Itoophiyaa olaanoo fi miseensota raayyaa ittisa biyyaa hedduu booji'uu beeksisuu irratti argama. Waraanni Shaabiyaa marsaa lammeessuuf waraansa Itoophiyaatti seenuun nu yaachiftee kan jedhan hawaasni idil addunyaa gama isaaniitiin uummanni nagaan miidhamuu akka hin qabneef gaafachuu irratti argamu. Guyyoo Waariyoo bal'isee isinitti hima.
government of Prime Minister Abiy Ahmed has since declared a unilateral ceasefire. Waraanni kaaba Itoophiyaa bifqindaawaa ta'een ammallee jabaateetti fufee jira. Handooti namootaaf kisaaraa waraan kanaa ganjechuun hin ulfaatu. Uummati biyyattii qabeef qabeenya ofirra buqqa'uun jimlaan baqachaa jira. Booji'amtooti waraanaallee muummeen qabduu jira. Haalees kamis fulbaan gaaf tokko ganamirra jalqabuun humni weerartu Abiy Ahmed gaaree Shaabiyaa waliin ta'uun karaa afurii waraanarra bantee jirti jedhe mootummaan Tigraay. Abbootiin irree Eertiraa fi Itoophiyaa lamaan Isaayyaasiif Abiy Ahmed qabeen biyyattiitiif humni nama guutuu bobbaasuun Tigraay cabsuu yaaliin godhamti milkoofti jechuun qolachuu irratti argamu. Gaareen Tigraay humnooti kullamaan fiqa gabree anga hadimee Salaam wangi Shiraaroo Gobbo Tsinnaay Angirdamaatiyoosiif Adi'aa sirfacuuf marsanii meeshaa gugurdoon haleeluu jiran jechuun himaa. Harki ani nagaaf bal'is ciniiname jira jedhe mootummaan jiddu galeessa gamisaati. Humnoota Shaabiyaa ka Isaayyaas afaan warqiitiin hoogganamti dabo yaammachuun marsalammeessoof Tigraay weeraritti keeyyateen dura oduu addunyaa taate. የሶስተኛ ዙር የደም ማፋሰስና የሀብት ውድመት እንዲፈጠር የጦርነት ነጋሪት እየጎሰመ ይገኛል። ዋራን ካብ ኢትዮጵያ ከጉየ ሰገሌሶፍ ጎደማ ኦሌን ሎልቶቲ ብልጽግናቲፍ ገሬን አማራ TPLF ቆላቹ ማሊ ሐሌሉን ደንዴኔ ጀድ አምሞ ሐሌስ ረጀል ቀቤ ወራኒ ኤርትራ ኸራኻብ ትግራይቲን አቢይ ቀርቃሬ ሎል ጀባሴኑ ሳዱበታ አዱኛን አራሮፍ ያዶን ነጀፍተ ዋን ደበርቱም ተኮለ ጎዱ ደጣቡን ሲ ኡመት ብየት ያርክ ጫል ያዶ ጀጀብዱ ኸገልቺቴ ጀር ጋሬን ብልጽግና ናኖ ቴሰኔ ገዳ ኢዳዳሉ ለጀቾን ኡመት ገር ወራና ከካሰ ጅራቹ ሲቱ ዴቫ ራያ ኢትስ በኢትዮጵያ ጋሬ ፋኖቲፍ ወራን አማራ ኩማተም ጀፍተ ኩሞት ቦጁ ከዱበት ፍንጭልቶት ትግራይ የተቻለን ያክል አንድ አቅጣጫ ሰብረን ለመውጣት ለማምለጥ ሞክረን ነበር ግን እኔ ቆሰልኩ እኔ ምክትልም ተሰዋ አጃጆታፍ ሚሴንሶት ወራን ኢትዮጵያ ከቦጂን ጀቱን ቴሌቪዥን ይነገርሲ ሱረት ተርጋም ሃል ነገኝ ይሮ ኢላልቺሶን ቡልቺሶት መጋል ናኖ አማራ ዱኸሰት ጉሪሶቺ ለብሰሙ ገባስነ ቶር ቡልቺሶት መጋል ኦሮሚያ ቶክቶክ ኸሰለ ወነ ኩንጀል ቀበሙ ተዴፋ ሃር ረጀል ቀበ ቡልቺሲ መጋል ሰበታለ ለብሲ ኡጉር ይሮ ኻየ ጅዳን ولما قالت خدوني خراف قبل كنا نترن دعوة توتر ميا ميديا نتورك وانو لين ترتني في قلتهما قبيلين كينيا توف